ዛሬ ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ትኩስ መረጃ ይዘን ይመጣሉ። እኔ ዛሬ ጠዋት ወደ የመን ሂጄ በጥያራ ዜና በጣም አስቆኝ ይመጣሉ። namoonni tokko amma habayyoo itti dhiiste maal sii qabaa maaltummoo kan itti si dadhabsiise naan jettu namoonni tokko haay jabaadhu hin barta namni kamiyyuu godheema hojjeteema bara namni kamiyyuu dubbateetuma bara yallaa kontiinuu itti fufi kan naan jettan baay'ee keessantu jira jechuudha. Kanaaf jennaan anis guyyaa har'aa kaasee sila baay'ee fideen ture baay'ee amaariffaa barreessee fidee gidduutti immoo jechuudha madaamiin makina isaa fidii kootu masayii haadha jiibii fooxaa masayii haadha jiibii makina isaa tikinesi haadha jetti na keessaa balleessite fuutee jechuudha. Sila amaarinya baay'ee tokko jechuudha. Tukkus marejjaa baay'ee fidee ufeentiin ture amma na keessaa fuute bade iddoo machiin geessite hin beeku darajaa irratti hafee ta'ee lafanni ufe hin beeku amma ni kichinii keessa lixe jennaan cirraash na jalaa bade jechuudha. Kanaaf maal gochuun qabare afaan oromootiin sinii ibsuun qaba jechuudha. Egaa waan addaa ta'e sinii qabadhee dhufe oduu amma baatee miliqxee waan Saidoo fi Umaar walirratti godhan gudii dhageessu ka waan akka kanaa namni tokkollee waan dhaga'ee hin beekne waan eenyurratti illee raawwatamee hin beeknetu raawwatamuuf jira jechuudha. Egaa dubbiin kun jechuudha dubbiin yoomiyyuu xiyyaara yaabbattee Adaamaarraa kaatee Yemenii geesse yeroo deebitu waan qalbii fiddee dhufti sinitti hin fakkaate waan addaa fiddee dhufti waan irraa barachuu qabnus fiddee dhufti jechuudha. Egaa hordoftoota jaallatamtoota maamiloota abeeloof baga nagaan uftan anaa dhufu manni koo mana bashannanaa mana kolfaati koota waliin kofalla waliin taphanna hin mukaayina isinan kofashiisa dhugaa rabbii siniin jedha akkasiin hin mukoofne barbaada akkasiin bakka waan tokko hojjaa keessa yaaddanii dingirgiriin jennefa nan isin tapsiisa jechuudha. Namoonni tokko amman jaasaa yaadee bakka cinniq jedhu jira. Kanaafuu akka cinniq hin jenne koottaa mana kiyya isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun immoo maal fiddee dhuftee har'a immoo mirijjaan kee maali yookiin immoo oduu haaraan ati qabattee dhuftee maal inni yoo jettanii egaa hiriyyaan nama ganti gaafa jedhan soban see'ani akkuma beekamu Umaar hiriyyaa Saidoo ture akkasumallee Sumayyaan nama lama Saidoo jala keessatti jechuudha. Salaamii fi Umaar jala keessatti jechuudha. Saidoon garumatti tochuudha abee rakkata mucaan miskiina dhugaa nuti maaf kana ta'a jenna malee Saidoo rakkateetidha jechuudha. Jaallataniin godoomanii waaqa beengee nama dhuuma jedhan. Kanaafuu mucaan jaallatee miti jechuudha. Jaallatee miti gaafa duraas nan fuudha kan inni jedhe. Na fuutu malee samii kanan tarsaasee ol keessa ba'a hurrii keessan ol ba'a malee jette Ayyuun jennaan. Nutis fuudhii haraam cubbuudha intala akkas nama jaallattuun argatamu eessaa argatama bara kana namni nama jaallatu iyyuu hin jiru bara kana faaxeen abbaa manaa gattee badduyyuu ni jirti kanaafuu nama na fuudhee dheessi kadhate biran darbiini cubbusii ta'ayyaa Saidoo jennaan innis aameen jedhee nan fuudha tole jedhee itti gale ergatti galee salphina kana fakkaatu irra buufte amma immoo ishii maammadoo bira teessee akkasittiin walitti xaxxii walitti naqxii asii walitti fiddi Ayyuu as bahibdu furmaanni nama kanaa hundumaa si harka jira qulfiin nama kana hundumaa Ayyuu harka jira. Ayyuun gaafa as baate asan jira jette kalas hundumtuu furmaata argataa jechuudha. Amma dubbiin gad dhuftee akka Sumayyaadhaan Umaar dawwalee boolla keessa na dhokfadhu iddoo mana dhokfadhu malee Said na ajjeesuuf jira na nyaachuuf jira Said na galaafachuu jira Said harka muree afaan na kaa'uu jira jaalallee kiyya janajjanatee jaalalleen kiyya yaanni ishee natti jijjiirame dur bilbila kaaste habiibii galbinaan jetti har'a wala habiibii wala galbinaan jechuu miti bilbila narraa kaasuu diddee. Erga gaafa Saidoon engadda sadiin fuudha jedheeti inuman salphadhee jedhe ka erga gaafasiiti Saidoon na jala deebi'ee jaalallee kiyya janajjanachaa jira ammallee Said naaf hin ciifne na galaafachuuf jira jedheetiin aqeetiin itti mate bakka dubbiin karaa meeqa dhaqxii fi karaa lama karaa Salaamii fi karaa Umaar jechuudha. Innaa maal jechuun barbaade yoo jettan anis Saidoof dubbachuun barbaada har'a
maali Saidoo aggeeffadhu nan sitti hima Saidoo sirriitti na aggeeffadhu akka obbolummaatti jechuudha amma kana booda jechuudha seexanatu birrii kee funaannatee nyaatuu barbaada kana booda isatti kanaan dura dafqitee hojjattee itti milkooftee fidde seexanatu si jalaa nyaachuuf birrii kee faaxeetti facaasisii godha aanan siin jedhu tokko waan tokkoof tokko waan ani siin jedhu wala faaxee Itoophiyaa wala faaxee Somaaliyaa wala faaxee midir ushuu hin jedhiin kallattumaan gara Sumayyaa keetti deebite laayivii kee durii jireenya kee durii akkati jiraattu fedha ani jechuudha maaliif yoo jette faaxeen amma sadan sheetu dhuftee sirraa nyaachuu geessi bahaararra na deemsisii na bashannansiisi kaaffee geessii na bashannansiisi kananatti biti siin jette dubbii ayyuun sitti fidde kana sitti fidanii sirraa sokku gaafas immoo madaa hin fayyine sitti ta'a jechuudha madaa fayyuu hin dandeenye yaalamuu hin dandeenye taata jechuudha maaliif yoo jette amma kana kabajaan hojjetattee erga maallaqa kee walitti qabatte maafaaxeetti fixxa maali sumuuniin tokko maaf si jalaa baddi sumuuniin tokko maaf si jalaa hir'atti du'aayi godhadhu du'aayi anamma kana booda jechuu rafee bulu du'aayi sii gochuun jammara maaliif yoo jette yaa rabbi ati Saidoo kana tasgabbeessi yaa rabbi haadha manaasaa duraatti deebisi yaa rabbi ati ilmaan isaa warra akkana babbareedduu kanatti isa deebisi yaa rabbi jaalala isaanii duraatti isaan deebisi namni dogoggora namni ilaala hin yaada hin hawwa garuu yaa rabbi ati Sumayyaa maxxisa deebisii yaa rabbi ati immoo ayyuudhaan deebisii warraas nu ajjeesuuf Saidoon jedhanii wabiis ta'e umaris ta'e selaamis ta'e warra kanaaf nagaa buusi gidduu isaaniitti boru wal faana nyaatanii wal faana dhuganii akka argaman jedhee kadhannaa du'aayii gochaan jira du'aayin kiyyammoo hin xagabbalama ageessanii kanaafuu Saidoon nu dhagahiitiin jaalallee umar siin barba jaalallee umar hin jaallatiin anuma siin jaalallee umar hin jaallatiin abadeen maaliifi gaafa har'a waan ati gootu abdees ayyuyyuu waan godheen qabu ayyuudhaan maal godheera wacii amma kana baasii amma kana sargeessee fuudhee unuun maal nu godharee kan jedhuun durboon dhuftee sitti taphattee sokkiti qabeenya kee sirraa fixxee qol gootee qola duwwaa si hambiftela surree duwwaan si gashu surree duwwaan ugaarbiis siin ja'a eengadallee gijaamaan sirra jira gaafa lammaffaa immoo akka qullaatti si hambisanii tokko waan ta'eef suura si kaafatu waan ani siif sodaadhu akka qullaa suura si kaafanne kana booda sadii taanaan immoo dhugaa rarraasanii si fixuuyyanii bocok si godhu tokko mudhii si fudhatti tokko sirratti wal maagaleetti tokko mataan fudha jetti tokko mudhiin fudhatti tokko lukan fudha jetti sadii taanaan immoo kanaaf ceqee kana dhiisi keessaa ba'i tokkittii makee faana ba'i kana gaafa tokkittii faana baate hin bareedda dhugaa rabbi chiistiin kee kunillee hin bareeda waaqa isuma qubna garaa siin jechaan jira kanaaf gaafa tokkittii keetti deebitu bichaa bareeddaa siin jechuu barbaada ergaan ani har'a qabu kana Saidoo bira naa geessisa warri gurguddoonni kuni Saidoo bira naa geessisa anallee na guddisaa mee dhugaa guddachuun barbaada amma ani faa guddachuu barbaada maal yoo na guddiftan amma namoonni tokko tooma laayikiin godhiin faa amma sibbir zeenaa akka kana aggeeffattan faa jirtu wayyoo inuman sin taazabe yaa jarana maalumaafuu sibbir zeenaa addisii walitti deebina nagaan naa tura.